Isin garuu qomoo fo'amaadha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Wal qoqqoodee wal simachuu diduus iddaan wal lakkaa'ee angootti wal fiduu koosanyii hin beeku kana ilaalchisaa addaa qomoo mudaan qabne jaalalaaf nagaani anasaatii maddaa dhiigni wal qoqqoodee wal simachuu diduus iddaan wal lakkaa'ee angootti wal fiduu koosanyii hin beeku kana ilaalchisaa addaa qomoo mudaan qabne jaalalaaf nagaani anasaatii maddaa. Akaakilee fabaabilee wallakkooftu amma yoomiitti wal jigaatu akkan dhooftu hiikoon jiree dachee kanaa isaa galee maal yoo hunduu qomoo kootti kooluu galee. Dhiigni wal qoqqoodee wal simachuu diduus iddaan wal lakkaa'ee angootti wal fiduu koosanyiin hin beeku kana ilaalchisaa addaa qomoo mudaan qabne jaalalaaf nagaani anasaatii maddaa. Jireenyi taas gabbaanii isa keessa caasaa malee qofaasaa hunda geggeessa biyyi lafaa burjaajoftuus naasuun qabnu buufanneen qaamne jirraa waan abdannu. Dhiigni wal qoqqoodee wal simachuu diduus iddaan wal lakkaa'ee angootti wal fiduu koosanyiin hin beeku kana ilaalchisaa addaa qomoo mudaan qabne jaalalaaf nagaani anasaatii maddaa. Nama dabuu hin jarjaruu akka namaa haala laalee hin kuffisuu himatamaa soomni moo'ee galmeen dhugaa hin cuufamu yoo ta'eyyuu isa fiiguun hin durfamu. Dhiigni wal qoqqoodee wal simachuu diduus iddaan wal lakkaa'ee angootti wal fiduu koosanyiin hin beeku kana ilaalchisaa addaa qomoo mudaan qabne jaalalaaf nagaani anasaatii maddaa. Madaalamuuf dhufne asirraa bornuu deemna abdii keenya san argachuuf karaa eegna kanaaf garaan keenya nawwuu cooma sirraa gamoon jignee samii qabna.
والقودي والسمة جوددو إدان واللقائي أنقودي والفدو قوسنين بيكو كنا إلالتسا أدى قومو مدان كبني زالالاب نغاني أنساتي مدى إني والقودي والسمة جوددو إدان واللقائي أنقودي والفدو قوسنين بيكو كنا إلالتسا أدى قومو مدان كبني زالالاب نغاني أنساتي مدى